kana jechuudha. Small business faayilar inni successing factor yookaan small business factor nama small business faayilarii fi wantoota small business keenya kana jechuun faayilar kuffisan yookaan success nu godhan haa ilaallu. Nuyi fakkeenya faayilarii faaktarii haa ilaallu. Cause of business faayilar namoonni business small business faaktarii gaafa small medium enterprises keenya jechuun gaafa hundeessu gaafa nuti jalqabnu wantoota jechuun akka milkoone nu godhu keessa haa ilaallu. Right of business faayilar very greatly by industry. Industryidhaan jechuun very great hedduudha jechuudha. Very greatly by industry. Affected factors such as ownership keenya factor failure godhuu danda'a. Size of business illee ni jiru kan failure marka illee entrepreneurship wantoota sadeen kana dhaabbannee failure marka ta'uu danda'a jechuudha. Maal kun abbummaan nuti hamma ammallee expertise onoriin fa'aa kan dhaabbannee failure duraa godhuu danda'a jechuudha. Very greatly industry jechuudha. Cause of business failure money and complex wantoonni jechuun business failure nurraa godhuu danda'an small medium enterprise kan jechuun hedduudha ammallee akkasuma complex haa ta'u malee most of the kan beekamu cause of inadequate management. Inadequate quubsaa kan hin taane jechuun manaajimentii jechuun namoota sirriitti manaajimentii pilaanii isaa achirratti maaneej godhuu hin dandeenyee fi rakkoo faayinaansii gahaa dhabuuf harkaa jechuudha. Ammallee manaajimentii sirrii inadequate quubsaa kan hin taane jiraachuutu yeroo hedduu failure harkaa godhuu danda'a jechuudha. Business termination versus failure. Terminate jechuun failure jechuun garaagarummaa qaba. Terminate jechuun there are difference business termination and business failure. Terminate jechuun occur when business are no longer exist for any reason. Amma fakkeenyaaf terminate gaafa godhu gaafa business nuti jalqabne san jechuun proprietorship ta'uu danda'a, corporation ta'uu danda'a, partnership ta'uu danda'a jechuudha. Gaafa jechuun business gaafa yoo nama corporation ta'e jechuudha. Business keenya san osoo oofuu jirru kasaaraa gaafa nu mudate warra sheerii qabu gurgurree jechuudha. Seeraan jechuudha terminate goonee jechuudha. Kanaan booda deebinee hojii deebisuu hin dandeenyu jechuudha. If there is no reason takkaaf illee galaa harkamuu hin dandeenyu. No longer. Failure jechuun immoo business close to financial loss of credit. Gaafa inni oomisha duraan oomishaa ture san rakkina faayinaansii ta'uu danda'a, rakkina education manaajimentii ta'uu danda'a. Business failure jennaan jechuudha gaafa sana. Small business success wanni nuyi godhuu danda'an business keenya success nu godhuu danda'a maal jennee ilaallu. Conductive environment jechuudha. Political conductive jechuun walitti hidhataa jechuudha wal qabata politikaalii, ikoonoomii, teekinooloojii, hawaasa dinagdee wantooti kun gaafa collective conductive environment keenya kun jechuudha isaan kanneen gisee wal nu dhufan success nu godhachuu danda'an success business keenya kan godhuu danda'an. Inni educate credit assistance amma quubsaa kan ta'e jechuudha. Warra liqii dhiyeessan fakkeenyaaf gaafa business keenya kan nu jala wal faayilare ta'uudhaaf deemu kireeditii garaagaraa irraa kenna faayinaansii nu dhabuu keenyarra gaafa sana immoo garuu nama quubsaa faayinaansii keenya kana success nu ta'uu danda'a. Maaliif gosa bira ta'uu dandeenya. Sirriitti taayimii yeroo nu barbaachisu akkasuma biyyoo sana harkannee ittiin kan godhachuu dandeenya. Kanaaf namoonni liqii immoo faayinaansii nu godhan quubsaa gahaa qabaachuu. Marketing support. Marketing support is in market. Small business entrepreneurs will be competitive. Saffisa wanta jechuun competitive jiru wal dorgommii jiru. Not only with local mass product within even importers. Oomishuma gaafa biyyatti oomisha galchitee ittiin oomishtu illee haa ta'u. Yaada gurgurtillee qofa osoo hin ta'in gurgurtuu asitti oomishtee gurgurtuu qofa osoo hin ta'in gaafa alaa galchitu illee warra si wajjin kompiiteeshinii godhu jiraatu. Kompiiteeshiniin akkanaa jiraachuun ammallee maali biizinasii keenya kana success godhaa jechuudha. Classification of entrepreneurs in Ethiopian context. Akka Itoophiyaan konteekstiitti mee small business small medium business entrepreneurs itti baasnu jechuudha. Classification akkamitti itti baasnu dandeenya akka biyya keenyaatti. In the case of manufacturing enterprise amma jechuun hojiilee garaagaraatiin ilaallu. Hojii manufacturing ilaallu manufacturing enterprise ilaallu manufacturing warroota kamtu jala jira yoo jira manufacturing ni jira warshaan ni jira jaarmaa fi maayining jechuun albuuda baasuu kanneen of keessatti qabataa jiru. Okay. Macro enterprise kan jennu tokko manufacturing enterprise jedhama. Macro enterprise kan jechuu dandeenyu
one of which investment plan irra warra jechuudha. Investmentiin keenya warra mukaa fi mukaa fi maashina irratti boonu muka manneen siltaarii garaagaraa jechuun manneen mukaa fi xaawulaa irratti boonu. Total asseetiin isaanii gaazin dhaqsiifi 100,000 ol kaa'amuu hin dandeenye. Maakiroo intarpireenar gaafa qabeenyi isaanii manneen isaanii waliigalee asseetiin isaanii 100,000 waan afaan irratti taa'u danda'u. Inni opereetii gosa namoota 5 qofaan kan 5 fi 5 gadi malee 5 ol ta'uu hin danda'u. Akka kiraayiteriyaa maaliinii maanifaakcharingii intarpireenaridhaatiin jechuudha. Maakiroo intarpireenarii namoota maqaa ishee ilaallee wantoota mukaa fi hojiilee kana hojjetan. Kanneen jechuun kaapitaala isaanii kan waliigala 100,000 ol hin caalle. Ammallee namoonni walitti hundaa'anii maakiroo intarpireenarii hundeessan namoota 5 gadi yookaan 5 gadi malee 5 ol ta'uu hin dandeenye jechuudha. Okay, small enterprises warra jennuun ammoo one of the which investment plant in the machinery ta'ee isaan ammoo faayidaa kaapitaala seetiin isaanii 100,000 hamma noormoorsaa 100,000 fi 5,000 jechuudha. 100,000 hanga miliyoona takka tuqaa 5 miliyoona opereetii namoota 60 hanga 30 qofa 100,000 irraa jalqabee hanga miliyoona takka tuqaa 5 ammallee namoota 30 hanga 60 qofa hojjechiisuu danda'anii opereet godhuu danda'anii walitti dhufanii hojjetan fi hojjechiisaan isaanii jechuun namoota 6 hanga namoota 6 hanga 30 maakiroo intarpireenarii namoota 5 jennee kun immoo 6 hanga 30. In the case of service enterprise, manufacturing kenneen case of service entrepreneur keessa kanatti jechuudha. Warroonni jala jiran riteelingii, tiraanispoortii, hoteelii, turizimii, ICT fi meentenaansiidha jechuudha. Okay, yoo ilaallu maakiroo intarpireenarii kan jennu in case of service entrepreneur service in case of service enterprise this is a total exceeding isaanii jechuun namoota 50,000 namoota total waliigalee isa not exceed jechuun caalu jechuudha. Hin danda'u jechuudha. Ammallee namoota 5 qofaatu hojjechuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf harree manufacturing keessi 100,000 jennee kaapitaalli waliigalaa isaanii kan gana wajjin qabu. Amma garuu maayikiroo intarpireenarii keessatti meeqa jechuudha? Namoota 50,000 maallaqa osoo kaapitaala waliigalaa 50,000 ol ta'uu danda'u. Namoonni hojjetan ammoo garuu namoota 5 gammalee 5 ol ta'uu hin danda'u. Small enterprise kan jennuun ammoo garuu qarshii meeqa ta'uu qabanii? Small entrepreneur jechuun capital not more than 1.5 namoota 100,000 kaapitaala waliigalaa 100,000 hanga miliyoona takka tuqaa 5 jechuudha. Ammallee namoonni opereecha keessa hojjetan namoota 6 hanga 30 malee 5 gadi yoo ta'e small micro shanii ol taanaan ammoo hanga 30 maal ta'a jechuudha. Small entrepreneur ta'a jechuudha. Okay. Priority sector in the subsector for medium sector enterprise engagement in Ethiopia. Okay. Yeroo inni jechuun priority sectorii ammoo priority sectoroota fi subsectorii isaan jala jiran gaafa nuti engagement gaafa goonaa ilaallu. Manufacturing sector jechuun sektoroota akkamii kan jedhu subsectorii isaa ilaallu jechuudha. This is one of the company textile and garment ila warroota jechuun textile warroota garmentii uffataa fi textile warroota jechuun dibilinii garaagaraa irratti hojjetan warroota uffata irratti fakkeenyaaf leezar piroodaaktii food processing and beverage nyaata xaqalallan jechuun nyaata ashaguu fi dhugaatii mentaal warkii amma injiinaringii warkii golbii faarniicharii garaagaraa faarniicharii hundeessuu faaya mana keessaa teessoo soofaa warroota kana jechuun agiroo piroosesingii warroota jechuun agiroo piroosesingii biqiltuulee garaagaraa dhaabanii oomishanii kanneen godhan maali manufacturing sector keessatti ramadamanii jiru. Construction center jechuun waan hojii intarpiraayizii sab kontiraaktiin maal holdingi maateriyaal meeshoota mana ijaarummaa meeshoota ijaarummaa tiraadeeshin amma karaa tiraadeeshin karaa bifa aadaatiin albuuda baasuu koobilistoonii tolchuu infraastiraakcharii sabseektarii godhuu ammallee pirosteejii gudii mukaa prestigious gudii fa'aa tolchuun kun maal jalatti hundeessina konistiraakshii seektarii jalatti hundeessuu walitti qabuu dandeenya bishaan qaba. Trade seektarii jala warri jiran maal fa'aadha inni yoo ilaalle retail laatiree wholesale domestic product warroota domestic product keessatti wholesale kan gurguraman jechuudha. Oomisha biyya keessatti anii fi jechuudha oomisha gurguramu hunduma isaanii retail ammallee retail sale domestic product ammallee fireshaa kan gurguramu. Ammallee warroota meeshoota dheedhii dhiyeessan hunda maal jennaan trade sector jenna. Service sector this is one of which company compromise small and retail rural transport service. This is one of the
komproomiis kan walitti dhufan jechuudha. Smoolii fi smool inda ruulaar tiraanspoortii sarviis. Ruulaar tiraanspoortii sarviis fakkeenyaaf kaaffee fa'aa, reestooraantii fa'aa, istoor sarviisii fa'aa, kaaffee, iddoolee reestooraantii bashannanaa, iddoolee istoora sarviisii waan garaagaraa keessatti meeshaa tokko fannu turizimii sarviisii, keenyaan paakeejingii sarviisii, ammallee manaajimentii sarviisii, municipality sarviisii, bulchiinsa magaalaa tokko bulchuu, iddoolee piroojeektii injiinaringii godhuu, piroojeektii tokko hoogganuu, piroodaaktii keetii diizaayinii tolchuu, loogoo tolchuu, elektirooniksii tolchuu, wantoota biyyootii saalonii mana keessatti wantoota jechuun saalonii waraqata garaagaraa, diimlaayitii garaagaraa fayyadamtanii intarneet kaaffee, diikooreeshinii wantoota gisee eebaa garaagaraa mana keessatti wantoota kana warri nu dhiyeessan hundi isaanii yommuu dhiyeessine seektarii jalatti ramaduu dandeenya. Akka biyya keenyaatti agirikaalcharal seektarii keessattuu warroonni ramadaman ilaalama. Moodernii leevistook reeringii warroota haala garaagaraa amma bifa mooderniitiin loon horsiisanii jira. Birii piroodakshinii ammallee kanniisa warra horsiisanii jira. Quality jira, modern forest development jira, irrigation jira, animal food nyaata beeyladoota process godhuu jira. Ammallee bifa irrigation jallisiidhaan jallisiidhaan oomishuu jira. Biqiltoota garaagaraa muduraa, muuzii, kuduraa wantoota garaagaraa wanta aannan loon horsiisan aannan magaalaa baasuu, kanniisa hordofuu, kanniisa horsiisuu ammallee kana godhuun keenya maali agirikaalcharal seektarii jalatti deebisuu seektaroota meeqaalee seektaroota shan hallaallee jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya jechuudha. Main supporting package of medium sector enterprise in Ethiopia development in Ethiopia keessatti main supporting package isaan support godhuu danda'an yoo laallaa when entrepreneurs decide to involve when entrepreneur tokko jechuudha yaada entrepreneur tokko decide to involve gaafa murteeffate jechuudha keessatti hirmaachuu ammallee develop medium scale entrepreneur Itoophiyaa keessatti hundeessuu gaafa karoorfate they are more likely entitled with some supporting package tokko kan support godhuu qabu jechuudha. Which is maal awareness creation of our sector ammallee awareness hubannoo uumuu maal sector hojjechuu deemuu sana hubannoo uumuu provide legal service ammallee iddoo sanitti ba'anii hawaasa saniif legal business entrepreneur teknoolojii teeknikaal business manaajimentii tireeniingii garaagaraa fannoo faayinaanshaal sappoortii godhuu imparsonaal seevingii ammallee wantoota warkiingii pirimeesii industirii eksteenshin sarviisii wantoota garaagaraa provide takka ammoo maal godhuu qaba jechuudha inni sappoortii godhuu qaba jechuudha kanneen of keessatti kan qabatu ta'a jechuudha gaafa sappoortii godhamu. Problem of small scale business gaafa small biizinasii keenya kana jechuun hundeessinu Itoophiyaa keessatti rakkoolee garaagaraa namatti kenna. Fakkeenyaaf rakkoolee akkamii haa ilaallu small scale business have not been able to contribute small business kun have not able to contribute substantially to economic development particularly because of financial production and marketing problem. Business not have able to substantially economic development keenya keessatti substantially contribute godhuu danda'a. Fakkeenya rakkina garaagaraa maali? Rakkina faayinaansii, rakkina oomishaan ga'uu, maarkeeting piroobileemii fakkeenyaaf wantoota kanneen piroobileemii isa beekuu danda'u. This problem has major handicap in development. Kan itti piroobileemiin kun still major handicap of development isaarratti gufuu guddaa still ammallee jira gufuu akka ta'e jechuudha. Lack of adequate finance and crediting ammallee lack of adequate finance and credit has always major problem jechuudha. Problemii dubbii jirru haasawaa jirru kana ilaalaa jirru kana hunda keessa problemii guddaa kan ta'e biyya keenyaatti adequate finance jechuudha. Adequate finance gahaa dhabu jechuudha. Ammallee credit warra creditiin dhiisa gahaa dhabuun maali jechuudha. Fakkeenyaaf anammaa irratti biizinasii tokko hundeessuu namni jechuudha biizinasa kiyya kanaaf yaada qabadhee small biizinasii kana aayidiyaa fidee opportunity laalee evaluate godhee waan hundi jechuudha explore godhee jechuudha garoonii fi startup capital na barbaade. Gaafa sana jechuun namni startup capitalii keenya kan faayinaansii yoo hin qabaanne maal jechuun biizinasiin kiyya kun yaadni keessan jechuudha. Yaadni aayidiyaa keessan lafa ta'a. Kanaaf namni yooniif ammoo kaniif aayidiyaa argatu san baankiilee garaagaraa deemtee gaafatan piroosesii takka ammoo deemsaalee ati maallaqa sanitti argatu mana ni qabdaa. Maal jedhanii waan nuti hin qabne nu gaafachuu danda'an jechuudha. Kanaaf akka biyya keenyaatti jechuudha adequate faayinaansummaa argachuu dhabuun rakkina maal godhu eegaluu Itoophiyaa keessatti
Okay. Small scale unit does not have easy to access the capital community because of their mostly organized property transaction have very small size. No, 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 they do not have easy access on this source of finance. Financing does not have easy access. Easy wajula accessing jechuun accessing jechuun easy salphatti argatan industrial service finance because of that size isaaniitiin jechuudha. Fakkeenyaaf industrial source of finance industiriin xiqqoo guddaa waan ta'eef accessing argachuu dhabuu danda'an. Maaliif saayizii isaanii irraa guddoo ta'uu danda'a xiqqoo ta'uu particularly because of fact their surplus which are relatively small. Okay. Because of their size isaanii irraa partly because of limited profit. Ammallee searching for fund for investment purpose. Finance jechuun kaartiin argatan jechuudha. Itoophiyaa keessatti hunduu rakkoo consequently this approach traditional money lender with an extra high rate interest hence small enterprise continue financially weak. Amma biyya keenya keessatti traditional money lendering fa'aa jira jechuudha. Namoota akkuma ganda keenyaatti jechuudha. Akkuma ganda keessaniitti jechuudha. Nama iyyuu jechuudha. Akkuma ilaallutti namootumatti beektu jechuudha. Namoota abbootii qabeenyaa tokkotu maallaqa amma tokko high rate interest yoo gane si kanneen jechuudha. Fiigii keessaa malee industiriin takka maallaqa salphaatti bakka tokko argatu hin jiru. Kana jechuun faayinaanshaal wiik godhuu danda'a jechuudha. Akka ati guddanneessa godhuu danda'a jechuudha. Kun faayinaanshaal wiik akka ati faayinaansii mudataanaa keessatti godhamani akka ati maaliif faayinaansii maallaqa argattisanii biizinasa haree garaagaraatti hundeessitee fuula dura fayyoo gootee piroofitii guddaa argattu. Ammoo intarrestii guddoo sana kan wanna eegaletu isaan maal godhaa jechuudha. Kanaafuu rakkina kana hundaatu biyya keenya keessa jira. Small scale enterprises find difficult to what get raw material. Ammallee raw galtee raw material argachuu irratti for good quality of reasonable price of field production. Good quality oomisha isaanii piraayisii reasonable ta'e barbaachisu sirriitti oomisha ittiin oomishuudhaaf argattu jechuudha. Kanaaf yoo ni filate raw material argatte gatii guddaa irraa kaa'u. Akka ati baay'ee ittiin gurgurattu ammoo baay'ee akkasumas itti argattu akkasuma goosuu jechuudha. Warra maateriyaala keessan reasonable priceidhaan argattu jechuudha. Field production jechuudha. Furthermore kanaalee technical production ni jira which is separate adapted and usually outdated. Ammallee jechuudha technical production nuti ittiin oomishnu jechuudha kan yeroo isaa dabre because of pure financial position because of financial keenyaatti not able to buy new equipment. Maaliif asitti teekinooloojikaalii maaliif teeknikaal piroodakshinii kan outdate maal jedhe rakkina isaanii maal puur faayinaanshiyal pozishinii sana isaan godhatan ni equipmentii bitachuu hin dandeenye jechuudha. Kan ittiin equipment jechuun haa ta'u wantoota garaagaraa haa ta'u equipmentii san bitachuu hin dandeenye maaliif rakkina faayinaanshiyal pozishinii kan jedhamu Itoophiyaa keessatti. Orgaanaayizeshinii asirratti ammallee intarpireneerii haalaan jechuudha. Introduction as keessatti jechuun wantoonni ilaallu significant potential investor is management team and avizu ammallee jechuudha. Significant potential mul'ata tokko investorii tokko management teamii qaba ammallee avizu dandeenye commitment jechuudha. New venture haara kan of keessatti qabu ilaallaa jechuudha. This investor will be usually demand. Investoriin kun jechuun yeroo hedduu demand fedhii ni qaba zaati management team. Management team what attempt to operate akka keessatti firmaan operate as business slide as a sideline or part time hin barbaadu. Venture while employed full time elsewhere gaafa employed tokko elsewhere hojjetu inni immoo slide part time hojjetu hin barbaadu jechuudha. Akka ta'u hin barbaadan inni investor hin jechuudha. It is unacceptable entrepreneurs inni fudhatama entrepreneur jechuudha. Dirqama lirjii saalaarii guddaa kafaluudha. Inni venture gaafa saalaarii guddaa kafaluu irratti kan qaban fudhatama qabu. Investor mee investoriin keenya jechuun piriisiif ofitti fudhata jechuun ofiisaa maal ofitti piriisiif godha maal hubannaa uumachuu xiinxaluu jechuudha. Dhuunfaa jechuudha. Producer lack of psychological commitment. Piriisiif godhee investoriin keenya hundee investoriin jechuun hubataa jechuudha. Designing organization gaafa jechuudha organization design godhu entrepreneurs may find that he or she perform himself isin gaafa hojii all function of organization of Allah. Hojiilee hunda organization hunda matuma nama tokkootiin hojjechuu jechuudha. Organization perform godhuudhaan yaalu jechuudha. This is
Rakkinni kun jechuun common problem. Kun jechuun rakkina baay'ee baramaa jechuudha. Significant reason for money failure. Kana jechuun money failure. Kana jechuun small businessoota hedduudhaaf wantoonni failure kufaatii fidan isa kana jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa atummaan maarketii jira jechuudha. Barbaadonni illee maarketii manaa illee seelii illee iddoolee jechuudha foloowerii illee atummaan taate iddoo hundi performing godha jee kun hin danda'amu. Kanaaf tiim manaa salaarii riizinaብል ta'e wajjin uummata hojjettoota hundeeffattee irrattis implementii warroota garaagaraa iddoo garaagaraa irratti dipaartamentii garaagaraa irratti namoota garaagaraatiin distribuut godhuu qabdi jechuudha. Disentralizeeshin godhuu qabdi jechuudha. Decision making immoo murteelee garaagaraa ammallee waa hundee fi godhuu osoo hin taane namoota gargaara hojii qoodee atis roga irraa hojjettu san saniin kan godhudha malee hundee yoo ta'e kun kufaatii small bizinesoota hedduuti jechuudha. Okay, entrepreneur somewhere yeroo takka takka interpreting kan yaade he or she of maatiin hojjedha waa hunde and willing to give up responsibility to other and bakka give up hin godhu jechuudha. Responsibility keenya kana nama biraa dabarsuudha. Even if management regardless whether one or more individual kana dhalate whether one nama tokko yookaan more individual namni biraa involve in startup gaafa ati hundeessu keessatti kan si hirmaate jechuudha. As work load is gaafa jechuudha work load hojiilee natti shakkamatiin jechuudha. Hojii load ni dabala. Organizational structure nama akkasumatti will not expand hin bal'atu jechuudha. Include additional role of organization. Organizational structure ni barbaada expand bal'isuu include maal additional with defined role ifa ta'e in organization keessatti jechuudha. Startup capital illee jechuudha. Work loading nuti guddachuu danda'a jechuudha. Kanaaf work loading keenya kana decrease godhuu dandeenya jechuudha. Kanaaf we need to expand jechuudha. Ni bal'isna jechuudha. Oomishuma keenya kana uumama garaagaraatiif include additional kan define ibsinee mindaa kabaluu irratti akka immoo maarkeetii oomishnu keessatti maarkeetiin bira deemee yoo kun godhu taane jechuudha. Irra keenyaa jechuudha. Adeemuma kana hunda godhuu waan hin danda'amne define rooliidhaan organizational keenya kana jechuudha. Structure isaanii hundeessuu qabna jechuudha. Okay, building management team and success organization. Amma gaarii kun kana ammaan dura jechuun kan wal ilaalaa ture akkamiin namummaan tokko qoftiin hojii garaagaraa ni hojjedha hojii garaagaraa ni hojjedha hojii itti ulfaataa egaa hubannee jechuudha. Akkamitti manaajimentii tiimii bulchuu goone jechuudha. Bulchiinsi akkamitti tiimii hojii warshaa wanta biizinasii keenyaa kan hundeeffanne jechuudha. Ammallee kaalcharii successful ta'e jechuudha. Organizational aadaa hojii organizational keenya successful ta'e kan akkamitti bulchuu godhuu dandeenya kan laallu. Conjunction of design of organization. Entrepreneur will need to assemble right mix people to assume responsibility outline organizational structure. Assemble right mix people nu barbaachisa jechuudha. Okay. In this case, sababa kana is this instance jechuudha. The team must be able to accomplish three functions. Tiimiin kun wantoota sadeen kana accomplish godhuu qaba jechuudha. Hojii irra oolchuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf execute business plaanii keenya execute godhuu qabna qoonna qabna jechuudha. Execute godhuu qabna jechuudha. Identify fundamental change in business they occur. Identify fundamental change in the business as they occur. Fundamental change keenya identify godhuu qabna jechuudha. Business as occur akka businessiin occur ta'e jechuudha. Maariyoon make adjust godhuu jechuudha. Simsiisuu jechuudha. Pilaanii keenya wajjin maal fundamental change fi business plaanii keenya execute keenya based on what changing environment. Pilaanii keenya jijjiiruu qabna. Fundamental change takka ammoo keenya kanas baafannee jijjiiruu qabna. Ammallee market with maintain profitability. Market akkamitti profitability akkamitti jedhamu akkamitti jiru kan jedhu dhaabbannee environment jiru keessa dhaabbannee namoota kastaamarii keenya hubannee kanaa wajjin adjust godhuu qabna jechuudha. Pilaanii biizinasa keenyaa kana jechuudha. Wantoota sadiin kana hojiirra oolchuu qabaa jechuudha. Tiimiin manaajimentii fi tiim buildingii manaajimentii tiim maal jennee buildingii tiim buildingii manaajimentii organizational culture successfully jechuudha. Okay, this is
This is indi yeroo itti aanu kan chaapitaa furii waliin ilaallu ta'a. Ammaaf kan asirratti dhaabnu ta'a. Yeroo gaarii qaba yommuu wajjin dabarsaa turtan fakkiin qabnu laayik, sheer, koomentii godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Koomentiin keessan nu jajjabeessiti. Sabskiraayib mallattoo ibsituu sun tuquun ammoo akka gahee guddaa nu buustan takka immoo suura keessan nu fudhattan isin gaafanna. Galatoomaa hiriyoota keessaniif yoo isinitti tole sheer godhaa. Yeroo gaarii isiniif jaa.